Ooltanii bultanii akkam jirtu? Chaanalii kanaaf haaraa kan taatan maqaan kee Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immaniiti. Chaanalii kana sabiskiraayib gochuun maatii taate waan hedduu irraa argadhaa waa'ee fayyaan jedha. Har'a waa'ee qorichoota yeroo ulfaa fudhatamuu hin qabne kan jedhu waliin ilaalla. Haati tokko yeroo ulfaa qoricha kamiyyuu osoo ogeessa fayyaan mariisiin fudhachuu hin qabdu. Akka waliigalaatti jechuudha. Qorichoonni baay'een yeroo ulfaa fudhatamuu hin qabne hedduutu jiru. Haa ta'u malee kanneen gurguddoon kanneen armaan gadiiti. Kanneen amma wajjin ilaalludha kanneen gurguddoon. Kan jalqabaa neenisteroidaal anti-inflaamatorii drugs warra jedhamanidha. Isaan kun kanneen akka daayikiloo, ibuuproofeenii, indoomettaasiinii fi kan kana fakkaatanidha. Keessumaa torbee 28 booda ulfaa ji'a sadaffaa keessa jechuudha fudhatamuu hin qaban. Sababni isaas onnee daa'imaa irratti miidhaa fiduu danda'u. Ductus arteriosus kan jedhamtu kan cufachuu qabdu jirti akka daa'imni dhalateeni. Innis osoo hin cufatiin hafee dhibeen onnee daa'ima irratti akka uumamu taasisuu danda'a. Lammaffaan istaatiins kanneen jedhaman atoorbaastaatiin, simvaastaatiin, leevoostaatiin kanneen jedhaman. Qorichoonni kun koolesteroolii haadhaa gadi buusu. Koolesterooliin ammoo guddina daa'imaaf barbaachisaadha. Garbiraan warfaariinidha. Rakkoo dhalootaa fiduu danda'a warfaariin. Multiple birth defects jennu. Rakkoo qaama daa'imaa irratti rakkoo fiduu. Qaamni daa'imaa bakki ta'e akka rakkoo godhatu gochuu danda'a yoo haati yeroo ulfaa baay'inaan fudhatte. Garbiraan kotiriidha. Kotirimoogzaazil yookaan baaktirii ishee jennu keessumaa torbee 28 booda fudhatamuu hin qabu. Garbiroon meetironidaazoolii, tiniidaazoolii kanneen jedhaman yeroo baay'ee maagaa fi amiibaaf kanneen kennaman keessumaa torbee 12 jalqabaa irratti isaan kun immoo torban 12 jalqabaa ji'a 3 jalqabaa irratti fudhatamuu hin qaban. Inni garbiraan giroosofolviniin yeroo baay'ee giroosofolviniin fangasii mataafidha kan inni kennamu. Inni kun egaa ulfarraa baasuu danda'a. Kanaaf hin kennamu jechuudha yeroo ulfaa. Garbiroon teetiraasaayikiliinii warra jedhamudha. Kun rakkoo lafee fi ilkaan daa'ima irratti fiduu danda'a waan ta'eef yeroo ulfaa hin gorfamu. Garbiroon meetootirikseet kan jedhamudha. Kun immoo rakkoo dhalootaa fida. Fakkeenyaaf kileft paalet kan jedhamu. Hidhiin yookaan mangaagaan daa'ima banaa ta'ee dhalachuu. Garbiraan kiloomiifeen sitireet kan jedhamu. Kunis rakkoo dhalootaa fida. Garbiraan AC inhibitors kanneen jedhaman. Inaalaapiriil, kaaptoopriil kanneen kun yeroo baay'ee dhibee onneef kanneen kennaman kun rakkoo guddina daa'imaa, rakkoo dhalootaa fi du'aatii daa'ima gadameessa keessatti fiduu danda'u. Garbiraan indooksii piroojestiroon aseteet kan jedhamu. Kunis rakkoo dhalootaa fida. Vaayitaamin E'nis akkasuma ulfa baasuu danda'a waan ta'eef akkasumas rakkoo dhalootaas ni fida waan ta'eef fudhachuu hin qaban yeroo ulfaa. Garbiroon danaazool kan jedhamudha. Kunis uumama sirna qaamaa wal hormaataa daa'imaa keessumaa kan durbaa irratti rakkoo fida. Qorichi danaazool jedhamu jechuudha. Garbiroon kilooraamfeenikool kan jedhamudha. Kun dhukkuba giree beebii sindireem jedhamu daa'imatti fiduu mala. Akkasumas ayisooniyaazaayid kan jedhamudha. Ayisooniyaazaayidin yeroo baay'ee dhibee TB'f kennama. Kunis daa'imatti gaggabdoo fi miidhaa tiruu fiduu danda'a. Garbiroon immoo soodiyem valpooreet kan jedhamu yeroo baay'ee gaggabdoof kan kennamu. Kunis rakkoo sirna narvii daa'imaa irratti fiduu danda'a. Neural tube defects kan jedhamu kanneen akka meninjoomaayilooseel dugda daa'imaa banaa ta'ee dhalachuudhaan dhiita'ee irratti mul'achuu danda'a. Garbiroon liitiyeemiidha. Liitiyeemiin xannacha taayiroidii fi onnee daa'imaa miidha. Akkasumas dawaa gaggabdoof kennaman kan sila jenneen dabalata. Isaan kun rakkoo dhalootaa fiduu danda'u waan ta'eef osoo hin fayyadamiin dura ogeessa fayyaa mariisisuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Isaan kun isaan guddoodha malee hunda isaanii miti. Dawaa kamiifuu ogeessa fayyaa mariisuu barbaachisa yeroo ulfaa. Galatoomaa turtii gaarii.